Appilikeeshinoota firii hojjetan kan argine akkuma argineen isiniif dhiyeessuun hojii keenya. Garuu immoo isin itti fayyadamuun fedha keessan. Appilikeeshinoonni nuti gallakifnu akkuma isin garsiisaa jiru yeroo inni hojjetu isaa connect yookaan biicaa ibsu isin garsiiseen gallakkisa. Keessumaahuu YouTube isin garsiisuun garagalee appilikeeshinoota inni irratti hojjetu kanneen akka YouTube, Telegram, TikTok kan hunda isin garsiiseen achi booda gallakkisa. Yooniif immoo isin dide yeroo dura gabbuufattan update godhuudhaa fi lammaffaa irratti mallattoo gara gubbaa jirtu xayyaaraa tana itti kaasuudhaan itti fayyadama. Yooniif duraan hojjechuu baatallee isiniif hojjeta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune nageenya hin dagan. Obboleettii kabajamoo warreen bahaa kan dhiyaatee fi kan kaabaa hundi keessanuu kaabaa fi kibbatti kan argamtan hundi keessanuu yeroo appilikeeshiniin isin bira gahee itti fayyadamtan koomentii barreessuu yookaan immoo like viidiyoo san godhuudhaan jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jecha arrammoo mee viidiyoo tana gabaabsuudhaaf waliin haa ilaallu. Appilikeeshinii kamitti hojjeta kan jedhamu isa kana. Isa kana garuu akkamitti hojjeta kan jedhu waliin ilaalla. Fakkeenyaaf amma isa kanaatu naaf hojjechaa jira, biicaarra jira. Ni argitan jee yaada connect ta'ee jira. YouTube keessa deemnee YouTube ni hojjetamu hin hojjetu durachirraa eegalla yookaan TikTok irratti ilaallee TikTok kun hojjetaa jira moo hin hojjetu kan jiru waliin ilaalla. Warreen liivii jiran kuni liiviirra warra jiran kan argitan hojjetaa jira. Akkasumas warreen karaa YouTubein jirtaniis YouTube ni hojjeta moo hin hojjetu kan jiru irratti YouTubeis akka inni hojjetu keessumaahuu namni kun liiviirra akka jiru ni argitan jee yaada. Yooniif ifaan isinitti gurraatu malee ifaa isiniif hin addeessa. Ni hojjeta akka hojjetaa jiru ni argitan jee yaada. Hordoftoonni kabajamoo kana hunda wanni isin garsiisuuf akka isin qalbii guutuun yookaan hijiba jettanii osoo hin dhiifne itti fayyadamtan isin agarsiisuudhaaf asumanuu gara mana gadaa oroodhaa hogurftan ammoo subscribe gootanii mallattoon notification all irra kaayachuu hin dagatinaa. Viidiyoon nuti gallakifnu hundisaa ni hojjeta. Garuu guyyaadhaaf hojjetus achi boote dhabamuu ni mala. Nutis akkasumatti haaranii honkuti haannifin. Mee appilikeeshinii kanatti lama deddeebiin isin garsiisa. Inni kun ni argitan jee yaada. Dhaamsinee qaamsiifni halaallu amma dhaamee jira. Sirfiniin isaa akkuma ilaaltanii galtan kana then firii gara gubbaa olii sanii osoo hin taane kan inni irratti hojjetu jala kanatti gabbuutanii isa asin jiru kanarratti hojjetan isin ni hojjeta. Akkasuma mallee gara jalaatti hogguu gabbuutan moobaayiliis firii ni qaba. Akkasiyaa garuu aan itti fayyadamee hin jiru kana isinin sobu. Isin ammoo zeen irratti imma fayyadamuudhaaf irratti dha'een isin garsiisa. Amma viidiyoo reefuu ni hojjeti jennu amma disconnect ta'ee jira. Yeroo disconnect ta'ee jiru kana ni hojjetamu hin hojjetu jennee YouTube reefuun tana dha'inee hogguu laallu hin dalagu jechuudha. Mee lamada isatti deebinee connect goonee hogguu laallee akkam kan jiru waliin ilaalla. Kana hunda wanni isin garsiisuuf warreen hin hojjetu ni sobda jechuu qofa komentiin isaanii ta'e san agarsiisuuf. Mallattoo xiyyaaraa kana fayyadamuudhaan mallattoo xiyyaaraa kana al tokko bantan lamada ni cuftan. Appilikeeshinii jennu kana dhuftanii irratti yeroo takkaaf ni rukuttan. Eega xiyyaara irratti rukuttanii booda connect ta'ee jira. Isin hundinuu bifa kanaan fayyadamaa isiniin jechaadha. Appilikeeshinoota yeroo yoo achi dhabdan ammoo Telegiraamaas hogguu seentan appilikeeshinii kana argachuudhaaf appilikeeshinii yeroo hunda asiin liinkii isaanii maxxansa. Yoonii fi achi keessaa dhabdan maarketii keessaa dhabdan as dhuftanii asii buufachuu dandeessan as jalatti maxxansa liinkii isaa waan ta'eef warreen ajalaa gabbuufattan yoo shabakaallee yeroo sanii qabaachuu baatte gabbuufachuu dandeessan. Hordoftoonni kabajamoo viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinuu nagayaan naaf tura.